Yoo umurii waggoota 20 keessa jirta ta'e, amalawwan 12 kanneen jireenya ajaa'ibaa ijaaruuf yookaan egeree kee bareeda ta'e ijaaruuf si gargaaru waan ta'eef itti fayyadami. Haga dhumaatti YouTube kana immoo subscribe gochuudhaan jalqabuun nu faana ta'a. Tokkoffaa, fayyaa keetiif xiyyeeffannoo guddaa laadhuuf. Gonkumaa abdii hin kutatin. Haala kamiinuu yoo jiraatte fayyaa keetiif dursa kenni. Isa lammaffaa, beekumsa barbaadi. Kitaaba adda addaa waan barbaaddu keessatti si gargaaruu danda'an dubbisi. Sammuun fayyaa fi bilchina qabu qabeenya kee isa guddaadha. Sadaffaa, barnoota faayinaansii irratti investi godhi. Kana jechuun barnoota faayinaansii yookaan galii kee haala kamiin guddisuu akka dandeessu, eessaa akkamitti maallaqa kee itti fayyadamuu akka dandeessu, walumaa galatti barnoota waa'ee maallaqaa itti fayyadamaa fi maallaqa dabalataa argachuuf si gargaaran maallaqa seef yookaan kuufachuu irratti, maallaqa investi gochuu irratti si gargaaruu danda'an barnoota faayinaansii irratti yeroo kee fi maallaqa kee investi godhi. Afuraffaa irratti galma ifa ta'e barreeffamaan lafa kaa'uu qabda. Kaayyoo malee milkaa'inni gonkumaa hin jiru. Namni bakka ka'u eessa akka ga'u hin barreessine yookaan hin beekne ga'umsi isaa eessayyuu ta'uu hin danda'u. Garuma haalli qilleensa isa ofii waan deemuuf kaayyoo kee barreessii lafa kaa'i. Inni itti aanu shanaffaan, wantoota galii walirraa hin cinne siif fidan irratti investi gochuun jalqabe. Wantoota galii walitti fufaa ta'an si argamsiisuu danda'an irratti investi godhi. Maal yeroo kee, maallaqa kee. Isa kana jechuun har'a jalqabee kan bor dhaabatu sun ta'in har'arraa kaasee walitti fufiinsaan maallaqa dabalataa kan siif argamsiisu irratti investi godhi. Kanaaf jalqaba irratti waan tokko yeroo eegaltu maallaqni ani argachuu danda'u torban tokkoof immoo yeroo muraasaaf immoo walitti fufiinsaan kan jedhu adda baase. Isa egaa adda baastee wantoota maallaqa kee walitti fufiinsaan si argamsiisuu danda'an irratti yeroo keef maallaqa kee investi godhi. Jaaffaa, yaada kee keessatti gara fuulduraatti ilaali. Gammachuu yeroof argattu caalaa gammachuu yeroo dheeraaf iddoo guddaa kenni. Xiqqaa irraa jalqabe gara guddaa guddachuuf of qopheessi. Garasitti si mali. Torbaffaa, dandeettii haaraa baradhu. Waan hojjettu kamiyyuu irratti dandeettii kee fooyyessi. Inni kun immoo nama cimaa kaayyoo isaa galmaan ga'u si taasisa. Saddeettaffaa, qorichi sammuu hadoochu kan akka tamboo, xuuxuu, dhugaatii alkoolii kanneen kana fakkaatan irraa fagaadhu. 9. Amala jireenya namoota dhiibbaa guddaa uumanii fi milkaa'anii qoradhu. Fakkeenyaaf kanneen akka Hayilee Gabra Sillaasee, kan akka Qananiisaa, qabeenya isaaniitiin milkaa'uu kan ta'an hedduun isaanii kan akka Bilgeet, biyya keessaan akka Alaamuddin, akkasuma immoo namoota atileetiidhaan yookaan kubbaa miilaatiin milkaa'uu ta'an Meesii fi Kiristaanoo akkamitti cimanii akka hojjetan, eessaa akka jalqabaniif akkamitti iddoo irra jiran kana irra akka ga'an seenaa isaanii qoradhu. Innis galma isaanii yookaan milkaa'ina isaanii keessaa akkamitti cimanii akka hojjetan irraa baruudhaan cimtee gara kaayyoo kee akka deemtuuf si gargaara. Kurnaffaa, walitti dhufeenya hiikaa qabu ijaaraa. Hariiroo keessan eeggadhaa. Yeroo tokko tokko gammachuun guddaan hariiroo keessan irraa argama. 11. Wantoota yeroodhaan raawwachuu irraa harkifannaa kee ajjeesi. Kana jechuun wantoota gochuu barbaaddu yeroo hundaa sagantaa itti qabu osoo hin ta'in yeroo isaatiin hojjechuun si barbaachisa. Boruun raawwadhaa, yeroo akkasiin hojjedhaa kan jedhu harkifannaa kee ajjeesi. Hadhaabatu hingaa har'aan booda. 12. Gadi of deebisuu. Kanneen hunduma keessatti Waaqayyotti amantii qabaadhu. Qormaata si mudatuuf abdii hin kutatin. Abdii kee hunda Waaqa kee irra kaa'adhu. Umrii dullummaa kee bakka ati dhaabattu, yeroo dargaggummaa kee bakka ati dhaabattu irratti hundaa'a. Dargaggummaa kee keessatti amala cimaa fi seera bu'uuraa naamusaa yoo horatte waggoota dhufan keessatti minjaala milkaa'inaa irratti teessoo ofiif qopheessi. YouTube kana subscribe gochuun yaadonni biraa akka isin bira ga'aniif isin fayyada. Deeggarsa keessaniif viidiyoo kana like gochuun nu faana ta'uu hin dagatinaa. Carraa gaarii.